baay'ee raafna jira furuu waaqayyoo socho'uu nama dandeenye yeroo mara jireenyi kee jireenya ciisichaa jireenya gaddaa jireenya dhukkubaa jireenya qorumsaadha qorichaan fayyuudhaaf hin danda'amne yaalamtee fayyuuf hin danda'amne dhukkubi kee irra caalansaa kas jalqabu hidhaa mudhii kee ol akka ta'etti waaqayyoo hidhaa mudhii keetti ol keessa keetti nagaa qabdu halkanii guyyaa dhiphinadha boqonnaa qabdu aara galfii qabdu kamera Yobsala baasanii amma marfeen harka jira baatame barii fidanii nana fidee dhufes edamaat fide ambulaansii fidee obsala gachinaan achi baasanii ambulaansi fide ustaala baafame maalti jedhame gorichaan dhukkubaan qabdu coggaarraadha jedhame innaan waldaan geessa jedhee fidee dhufe achitti fayyitaa jedhee fidee dhufe waldaa fayyinaa si geessa jedhee fidee dhufe kan obboleetti fidee dhufte irkadhu taa'ii Esra kan dhufe arjoo guddattu guddattuurraa dubbachuu danda'a amma ittiin bishaan dibataatti godhee dubbate as dhufe ergas ga'ee dubbate dubbachuu danda'u ture dubbachuu danda'u ture danda'een dubbatu ture ergas ga'ee kan dubbata bishaan dibataa haleluuyaa dhukkubi kee yeroo sitti ka'u garaa keenarraa waan si qorsiisu jira addana koo baasee laphee koo kana koo akka biddee wayina nyaataas keessa asirraa immoo hafuura baafachuu hin danda'u naafana na cinqa bakka keessa koodha ogeessi maal sin jedhee cuggaarraa naan jedhe ogeessi cuggaarraa si qabee naan jedhe haleluuyaa maal barbaacha dhufte har'aa fayyina barbaade addamatti hin fayyarra caalu addatti hin fayyareetti addana dhufe hin fayyitaa kanaa dhufte har'a miilla kee deemtee galuun barbaadda galuun barbaada miilla koo deemee fayyee ameen haleluuyaa ndanda waaqayyo agarnuufi ittaamnu gooftaa itti arginu amantiidha bakka sana kubarra keessaan irra godhadhu keessaan ariifadhuuti iddoo sana kubarra itti buusaa madeemi Jesus Christ ogeessaaf dadhabameera qorichaaf dadhabameera Facebookatti amanee dhufeera Facebookatti amanee argameera Facebookatti amanee gara kee dhufeera achi waaqa garaa namaa laaftuudha waaqa ba'aa namaan barbaanne gadda namaan barbaanne hidhaa namaan barbaanne amma yeroo kana kaasee miilli kun akka socho'u nan eeyyamaaf maqaa Yesuusiin nan eeyyamaaf maqaa Yesuusiin ayyama haaraa ayyama ayat በኢየሱስም ayat በኢየሱስም ayat በኢየሱስም አሜን afaan kee banii liqimsi ammas liqimsi as deebisi fotaa koo as deebisi barruu kee bishaan dibataatti bu'ee kanaan xaragi guutummaan kee aarifadhu thank you Jesus Christ thank you Jesus name thank you Lord thank you Jesus thank you sammuara at coggarramti hukumata mata offatte nana coggarramtati ajjeesuudhaaf kallaatamte qoricha coggarraan qabu qorichadha amma humna kee ajjeeseera kanaa booddee mana kee mittiin deebi'u qorichaan fudhatu iyyaalamu lafa kaa'e gaabicha ofirraa baasi Amen.
Daddafi ilaali. Ilaali mee ilaali. See? Jesus God! Ada Waaqayyoon galata guddaadhaan. Amen. Hey! Qoricha si kennameetu. Inga galagala keessa geetii? Afuura keessa kutaa? Naguba baagessa. Naguba tukuu keessa naguba. Sugubaa inga galagalaa? Sugubaa afuura dhawwataa? Afuuran godha. Dandee naasoo gaafa naasaa jiru. Afuuran na jira akka dandee naasoo. Hin dandeessu. Dandee afuura kana kooraan naafannoo bakka. Kanaaf hojii harka namaati. Akkasii jedhe Waaqayyo. Yeroon subara dhufu maallaa jedhe beektaa Waaqayyotu. Jalqabatu waamti sin godhini galmee tokko sarkaa fudhatu hin kukutaa. Galmeen sun maal ta'ee jira? Du'a dhala. Kukutee maal godhaa? Kutee lafa naqa. Isaa booddee maal jedha? Asumaami naan jedha. Maani gaafa jedhu Waaqayyo maal jedhe? Akka miilli isaa ejjetuun godhanaa jedha. Maani nama qoricha sii kenneera. Ati du'uudhaaf kan si hafe guyyaa 12 duwwaadha. Bara haaraatti dabarteetu guyyaa 12 duwwaa jiraatta. Guyyaa 12 booddeen duuta. Isayyuu ituu iyyituu ituu waccuu bishaan sitti naquu gasin qabu waan diina sana kaasu gasin qabu ituu awwaatti lubbuun si keessaa ba'a. Akkana jedhe garuu Waaqayyo. Duuni kee hafee agartuu diina kee fuulduratti har'aa kaaftee bifa haaraadhaan jiraatta si jedhe Yesuus. Ameen. Naalicha Waaqoo naagalateeffadhaa hundi keessan. Nan fayyadu warraan boraarame naagalataa hundi keessan naagalateeffadhaa Waaqayyo dabalaati. Nan fayyana dhaabee dhaabbise Waaqayyo. Ara Waaqayyo galata guddaa galaasi. Halkan baawwata baakoo na hojjeteera naagalateeffadhaa. Galateeffadhaa fi galate lubbuu fayyee. Akkasii jedhanii akkana jedhe Waaqayyo akka ittiin jedhanii na jedhe dhufanii si bira ga'aniitu yeroo tamma deemtee biyyatti galtu fayyitee dhuftee siin jedhu eessi fayyisa eessi gaafatamu waan sii ta'eef waan sana gandumaa dhugaatti ba'i dursee si bira ga'u fayyitee dhuftee siin jedhu bakkeetti arganii sii miilaan deemsee arganii asaa booddee maal ta'u walitti galagalu tokko isa imaanaa fuudhu isa ejjeesuudhaaf lama isa imaanatti kenne sadaffaan warra qoricha kana kenneef gumzoota irraatti kan kenname kun akka jedhe Waaqayyo sadan isaanii walitti galagashaa isa garuu naan jedhe biqilaa reefuu biqilee lafaa ba'u godhee diina gidduu moo'icha haaraan nan geggeessa naan jedhe Yesuus. Ameen. Haleluuyaa! Ara lammii keenya fayyee Waaqayyoon. Oolichaa kun timlaata Yesuus idin timlaata. Irileedhaan affaacha'uudhaan iyyuudhaan. Haleluuyaa. Kottu dhugaa bahi. Boriyyoo ta'u dhugaa bahi. Hafeera. Misiraachoo galataan Luqaas hin deebiseera. Ilillee guddaadhaan galata guddaadhaan.